Hacaaluu akkamittiin irraanfatu jedhan. Elame wawani ubahina regane Iman korokis Hanggang sampai kami Lafida milate Kalen nakirkite Charane warkame Koko nabute Charane warkame Koko nabute Disene Edaginubane Disene Anatim fakane Disene Anatim fakane Disene Anatim fakane Disene Anatim fakane Oe mankarare Emimani lakurose Lakurose Kafi jana kedu Enyuna debise Kafi gara damfo Enyuna debise Dadu tasabu Arjo marabiti Malumaf kadalon Anatti marmarti Malumaf kadalon Anatti marmarti Sigal makotisi Najala fagati Garakotis Itati tafti Disene Edaginubane Disene Anatim fakane Ayo gaung sakos Ifnin dagane Ayo gaung sakos Ifnin dagane Hawi, hawi, nawi ko mali Ano ba aking beke Hawi, hawi, hawi Nawi ko mali Ano ba aking beke Hacaaluu akkamittiin irraanfatu jedhan. Hacaaluu akkamittiin obsuuf akkamittiin irraanfatu dhugumaan waan danda'amu miti. Hamma seekondii amma haasaa itti jiru kanatti Hacaaluu amanuun dadhabe. Hacaaluun du'uu isa. Reenfa isaallee argee bakka rasaasan rukutamellee argee dhiiga isaallee argee
Hacaaluun dhugumaan du'eera isa jedhu amanuu hin dadhabe. Kanaaf Hacaaluudhaaf bara baraan bo'aa jiraanna moo obsa gara biraa Waaqayyo nuu kenneeti waan itti obsinuuni obsinee bira dabarra laata. Maaliif Hacaaluun hojiin mataadhaan hojjete tokkoon tokkoon isaa Hacaaluun akka irraanfatamu kan taasisu miti jechuudha. Kanaaf Hacaaluu irraanfachuunis hin danda'amu, sekondiidhaaf Hacaaluu obsuunis hin danda'amu. Kanaaf jajjabinaa fi gootummaa isaaf kenne sana Oromoo maraaf haa kennu gaafa sana gumaansaa baate jechuudha. Dhugaan Hacaaluu hin baatii dhiigni Hacaaluu dhangala'ee dhugaan isaa bahuu danda'a isa jedhu irrattii fi Hacaaluun akkamumattiin onnee irra yookaan qomoo isaa bobaasaa jala rasaasaan rukutamuu danda'e. Rasaasni kun dhugumaan alaa itti dhuka'ee namni qaama alaa dhufee yookaan foddaarraan yookaan alaa itti dhukaasee ajjeese inni jedhu namnumti bakka inni rasaasa rukutame sana argu akkanumatti waan akkaataa itti Hacaaluun itti ajjeefame ragaa bahuu danda'udha jechuudha. Ajjeechaan Hacaaluu kallattiidhaan itti xiyyaaffatame nama wajjinuu konkolaatarra taa'ee gabbiinaa keessa taa'ee karaa harka mirgaatiin rasaasaan rukute jechuudha. Taa'ee nama wajjin taa'ee ture. Akkuma fedhettiyyuu namni alaa balbalallee banee itti dhukaasu yoo xinnaate gatiittii isaatii oli kan rukutu. Gatiittii isaatii ol jechuudha. Akkuma fedhettuu bobaadhaa gadi rukutuu hin danda'u. Hacaaluu ajjeechaa Hacaaluu dhugaan isaa hin bahaa jennee karaa mootummaa irraa eeguun riphuu ibidda bu'u. Jalqabumayyuu namuyyuu wanti inni ilaaluun irra jiraatu ajjeechaan Hacaaluu hamma namni rasaasaan isa rukute bira dhaabbatee ana jedhee achitti yookaan harka hin kennannetti yookaan isa ajjeesee ofii biratti hin duunetti ebeluutuu ajjeese haga hin jedhamnetti qaamni dhimmoonni naannoo sana jiran ilaallatu hundi itti gaafatamaa. Keessumaa'uu gooticha Hacaaluu qabsaa Hacaaluu gaaffiif deebii OMN irratti godhe sanaafi ijjannoo Hacaaluu namni beeku Hacaaluudhaan eenyutuu ajjeesee isa jedhu haga namichi isa ajjeese sun yeroo isa ajjeesu sana harkaaf harkatti qabamee eenyummaan isaa hin beekamnetti eenyummaan isaa ifa hin taanetti suuraadhaan hookaa biratti qabamee hookaa biratti ajjeefamee hookaa akkasittiin haga hin taanetti irra caalaa parsantii 99.9 mootummaan akka ajjeeseedha kan agarsiisu. Torban tokko darbee egaa Hacaaluun du'e. Akkuma kamittuu yaadee as garagalchee achi garagalcheeni Hacaaluu ebeluutu ajjeese isa mootummaan jedhu kana akkuma kamittuu naa fudhatamuu dide sammuudhuma kootittuu naa amanamuu dide. Tokkoffaa durumayyuu bahanii namni ajjeese harkaaf harkatti qabamee hookaa mallattoo ifaan kara mana murteetiin hookaa qaama bilisa ta'e tokkoon akka ifa ta'e tokko tolu uummataa hin ibsamini mootummaan ol utaalee yeruma tokkoon bakka rakkoo itti qabu. Rakkoon inni bakki inni itti qabu tokko mormitoota inni gara biraa mootummaa Misir yookaan mootummaa Gibxiiti. Takkumaanuu ka'ee achitti akeeku sun Hacaaluu ajjeesanii siyaasaa ittiin hojjetachuu Hacaaluu ajjeesanii
haala amma jiru kana akka jeequmsa kana keessa bira darbee ci'u mootummaan hudhamee qabamee jira karaa adda addaatiin rakkoo biyya keessa jiruun dhimma abbayyaa kanaan ilaalchisee tilmaammata hookaa egeree paartiin bilxiginnaa qabdu wajjiniinuu wal qabatee Hacaaluu kan ajjeese mootummaadhuma kanaa kan jechisiisudha. Amma fakkeenyaaf ergamtoota baandaa mormitoota biyya keessaa isaaniin jedhuun kun baatii jahan dura deeggarsa gaafa isaan biltsiginnaa labsanii deeggarsi uummanni paartii mormitootaatiif keessumaa'uu kafaa'uudhaaf agarsiise jawaariif agarsiise mootummaan kun akka filannoo itti aanu kanatti milkoofne dhibbatti mirkaneesseera. Egaa guyyaa sanaatirraa kaaseet shira hojjetamuu maluu fi kamittan milkaa'a. Yoona maal hojjedhan jeequmsa keessa buusee jeequmsa kana keessa darbuu danda'a kan jedhu heerra gate. Kana keessatti ajjechaan ajjeefamuun akka Hacaaluu, Jawaar Mohaammed wantoonni kun sadarkaa olaanaatti kan irratti qoratamee lafa kaawwameedha jechuudha. Yeroo eeggataa as ga'e malee. Rakkoon mootummaa sanaa itti dabalaa dhufe kanaan hin dhaabbanne. Misiriin waa'ee Abbayyaa kana wajjin wal qabatee naannoon Tigraay filannoo diduun isaa mootummaa kana biltsiginnaa fudhachuu diduun isaa filannoo gaggeessuu fi murteessuun isaa wantoonni kun hundumtuu akeeka jalqaba lafaa qaba sana namoota akka Hacaaluu ajjeesuudhaaf Jawaar Mohaammadin ajjeesuudhaaf akeekatan sana akka ariifachiisu taasisee jechuudha. Anaa nyaatu gidduu kana keessa Hacaaluun intarviiwudhaan as ba'e. Waan kun mootummaan kun akka ajjeesuuf karoora duraan karoorfate sana akka hojiirra oolchu haala mijeesseefi jechuudha. Inni kun Hacaaluun akka wareegama kana dhadhamatu taasisee jechuudha. Kanaaf gaa bifa kanaan akkaataa Hacaaluun mootummaa kanatti lafa kaa'e gaaffiif deebii sanarratti waan inni mootummaa kanaan jedhe irran deddeebi'a ammallee kaayyoon Abiyyi qabatee deemu biltsiginnaa maqaa biltsiginnaatiin sirna nafxanyaa deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu waadaa isaaniif seene kan Hacaaluu waan harkatti cabseefi yeroo kennuu fi oolchanii bulchuun barbaachisaa akka hin taane murteessanii jechuudha. Hacaaluuf yoo yeroo kennan yoo murte yoo oolee bule kaayyoon Abiyyi Ahmed qilee bu'aa jirtu tuni akkaataa ittiin kaan irra waan jirtuuf yoo xinnaate jeequmsa kana keessa bifa kanaan jeequmsiin ka'aa jeequmsa ka'u kana keessa assaayimantoota boruuf isaaf gufuu ta'an kana keessa hojjetachuudhaaf itti gabaabsan jechuudha Hacaaluu. Jarri kun beekaa ani uumamumaan nafxanyoonni tuni baay'ee shiramtuudha siyaasa itti beekti. Siyaasa daba kana hin beekti. Lubbuu namaatiif keeriin godhu. Abiyyi immoo sirna nafxanyaa Oromoof hin jedhe isa kan akkasumatti haa fudhannu. Ilma nafxanyaas ta'u isa Waaqayyoo fi inni beeku. Hojiin isaa garuu sirna nafxanyaa deebisuudhaaf warra murteeffate nugusa ta'ee waggaa 10 akkuma Hacaaluu doorsee sana jechuudha. Waggaa 10 dhufaanatu bitaa. Afaan kee qabadhu. Misooma qofa leellisii. Yoo sana ala taate sakandii 10 yeroo siif hin laannu jedhan sana. Gaafas nyaatamee wallaallanne malee. Silaahuu maal goonaaf? Silaahuu maan goonuuf? Jarri kun shiramaa ta'uu isaanii Lammaa Magarsaa dabalatee. Laala. Bara Oromoo Pirootestii bara wayyaanii Maqaleetti galchine. Oromoon biyyattii qabatee Oromiyaa isaa akka ijaarratu dhibbatti murtaa'aa ture. Jarri kun abbaa fedhiin isaa haa gorfamanii ofii isaaniitiif isaa hojjetanii
maal jenneet akkam goonet nuti kaayyoon keenya Itoophiyaa jiraachisuudha. Kaayyoon keenya yoo dandeenye sirna nafxanyaa biyyatti deebisuudha, seenaa isaanii leellisuudha. Jara kana maal goonet harkatti galfanna warra biyya alaatiin mormu warra injifate kana kan jedhu taa'anii waggaa afran darbe kana rafneen beennu jedhe gaafa Ameerikaa dhaqabii. Waanuma Oromoo qabsaa'u nutti fakkaataa ture gaafa sana. Dhuguma dubbachuudhaaf akkasuma nutti fakkaate yaa sabaa nuti gadhee miti jedhe. Qomoo koo qaccee koo kadhachuu kan hin barbaadu Oromummaan dagatinaa. Nuti salphoo miti. Nuti salphoo miti. Nuti hattuu miti. Saamtuu miti. Addunyaa kanarratti gadheen gadheedhaa gadi. Gadheen gadheedhaa gadi kan akka Abiy Ahmed hin jiru. Gadheen gadheedhaa gadi. Bineensi bineensaa gadi. Kan Abiy Ahmed gadi hin jiru. Yaa sabaa nuti gadhee miti jedheen nu hawwate. Nu ajjeesaa jiraachuu isaanii otoo beeknu. Nu ajjeesaas ga'uu isaanii otoo beeknu. Lakki isaanumas wayitu dhibee egaa hamma kana jedhanii egaa akka kana ta'eeti jenneet mataa laafne jechuudha. Maal jedhe gaafa sanii waggaa afran darban kana ani filammaanii sireerra rafnee hin beeknu jedhe. Zeen waggaa lamaan darban kana isaan maal inni kan hojjetaa turanii akkamittiin Oromoo injifate kana cabsinaa innuu gara laafessa innuu dafee nuu dacha'a afaan isaanii haa dubbannu waan isin gaafattan kana hin deebisna haa jennuuni tokko kan. Lammaffaa warri kaayyoo isaanii deebisuu barbaannuu fi jarri kuni karaatti nuu galanii jiranii biyya alaa kana Oromaaraa waan jedhutu leellifamaa jira. Isa kana wajjiniinuu wal simsiifnee isa kanarratti nullee hojjannee mormitoota biyya keessaa warra mootummaa wajjin hojjetan isa akka gadduu andaargaachoo kana dabalannee yoo jenne jarri kun nu amanuu akkasitti irraa aanuu dandeenyaa jedhanii nutti seenanii jechuudha. Kun ilaali herrega bara dheeraa hojjetan. Amma namni yoo taa'ee yaadu. Isaan ofitti makuun immoo kaayyoo jalqaba sirna minilik deebisuudhaaf halkanii guyyaa taa'anii hojjetan sana herregan sana kaalkuleet gochaa turan sana walitti dhufeefi jechuudha. Zeen akkasittiin biyyatti ol dachaasan akkasittiin mormitoota biyyatti ol dachaasan. Gooftaan keenya ummata keenyaa wanti Oromoon hin barbaanne biyya kanarratti hin ta'u waaqatu gadi bu'amoo lafatu asii ol ka'aa waan jedhanfaa jechuudha. Jara bira gaafa dhaqan immoo isaan Oromoodhaa ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው። የትናንትናዋን ገናናዋን የኢትዮጵያን ታሪክ እንመልሳለን። ምኒልክ የገነባትን ኢትዮጵያን እንመልሳታለን jedhanii jara biratti immoo kana haasa'u jechuudha. Inni kun kaayyoo isaanii dhugaadha. Inni kun kaayyoo isaanii dhugaadha. Akkasittiin gamaagamsi mataa walitti qabataniiti Oromoo biyyatti ol dachaasanii dhugaadhuma Oromoonis fudhatee argitee biyya sana keessatti yoo dimokiraasiin jiraate yoo dimokiraasiin dagaage saba kamii wajjiniinuu walii wajjiniin jiraachuu dandeenya. Filannoon dimokiraatawaa yoo ta'e filannoon haqaa filannoon dimokiraasii biyya sana keessatti yoo jiraate Oromoonis gahee mataasaa qabaata gahee mataasaa argata. Inni biraatis akkasumatti rakkoon biyyattii sanaa Oromoon gahee isaa dhabuudha. Kanaaf isa kana wajjin nu gallee bakkuma tokkotti hojjanneeti filannoo itti aanu filannoo dimokiraatawaa taasifne filannoodhaan Oromoon waan isaaf malu murteeffate akkasittiin biyya sana keessatti jiraanna kan jedhu abdii godhatee waan qabu harcaasee kan galee jechuudha. Waan qabu harcaasee gaaban jedhu waan argate harcaasee dhiiga ilmaan Oromooti waan argate harcaasee galee Oromoon cubbuun kun hundumtuu cubbuu mataasaa qabaata.
Egaa gallee boodallee maal akka gochuu danda'a maal akka gochuuf murteessan haga guyyaa Hacaaluu ajjeesanii sadarkaa kana geenyu kanaatitti irratti hojjetaa turanii dursanii herrega kan lafa kaawwatanii turanii jechuudha. Kun amma ifaan ifatti nu agarsiisa. Ifaan ifatti. Afaaniin Itoophiyaa tokkoomsuu fi sirni immoo Itoophiyaa tokkoomsu akkam yoo ta'e duubatti Daani'el Biraanee faatiin kitaaba Maddamar jedhu barreessisaa otoo Oromoon kan walii galanii biyya sana keessa seenan OPDOnis akka jirtutti warri gara biraas akkuma jirutti gaaffii amma Oromoon gaafatu sabaaf sablammiin gaafatu kun filannoo kana booda deebi'a sana booda paartiin ummanni filate yoo barbaade paartii har'a ijaaran paartii bilisinnaa kana jedhu kana ijaaruu danda'u jedhamee kan itti amanamedha. Garuu isaan sanumaa as waa hunda waan fixataniif kitaabnis waan qophaa'eef paartiinis waan qophaa'eef inni Itoophiyaa waggaa 150 sana deebisee Oromoo irratti biyya sabaaf sablammii sana irratti fe'u paartii bilisinnaa qabatanii as ba'an jechuudha. Dubbiin bakka kanatti jabaachuu jalqabde. Gaafa kana kakuu walii kakata sun cabuullee kakuu walii kakata sun duubatti deebi'u isaatii fi Oromoon abdii kutate. Gaafa san masaraa Minilik haaromsan siidaa Minilik biyya alaatti otoo ummanni beela'e ummanni rakkataa jiru ummanni qabsoo tanaaf cabee Abiy Ahmadiin masaraa mootummaa seensise qaamaa hir'ate wal'aansa otoo hin argatini Minilik jaarraa tokkoof walakkaa dura Itoophiyaa akka amma guyyaa har'aatitti dhiigaa jiraattu. Godaannisa kulkulfataa jiraattu. Bara bara wal ajjeesaa wal fixaa jiraattu tana biyya godhe jedhaniiti warqeedhaan siidaan isaa hojjetamee jechuudha. Bilisiginnaa fi wantoonni kun maal inni egeree nafxanyootaa biyyattii sanarratti deebisanii fe'uudhaaf hojjetame. Silaatii kan biraatii miti mootuu ce'umsa kanaafiyyuu adaraadha fudhate malee Abiy adaraadha fudhate malee mootummaan yeroo sana harka kennate waan gara biraa paartii gara biraa ijaaree biyya bulchuudhaaf hin turre. Ammallee hamma har'a iyyinu kana hamma har'a Hacaaluu dhabnee iyyu kana gaafa sana otoo iyyineerra otoo ta'e gaafa sana harkatti qabneerra otoo ta'e silaa yoo xinnaate kana goonee jenna gaafa har'a Hacaaluun dhufu kana. Ijibbaanne hamma isaan karaa hunda nutti fe'an kana baanneeti gaafa lakkii jalqabnu immoo warra lakkii jedhu kan akkamittiin hammataa walitti qabaa obboleessa keenya qalatan jechuudha. Goota keenya qalatan jechuudha guyyaa har'aa kanan dhuge. Kanaaf amma wanti jechuu barbaade dhugaa Hacaaluu argachuuf hin teenye. Kan ajjeeses mootummaa kan dafee nama yakkes mootummaa daanyanis mootummaa ragaanis mootummaa kana keessatti dhugaan Hacaaluu hin baatii jennee yaaduun waan fakkaatu miti jechuudha. Kanaaf yoo jabaannee itti fufnee mootummaa kana huunee achii kaafne Hacaaluu rasaasa inni ittiin rukutamee fi bakka itti rukutamee fi akka itti rukutame qorattoota addunyaa dhimma kana ilaalchisu qorachiifne abbaan ajjeese eenyumayyuu haa ta'u eenyumti Oromoo biratti araaran qabu. Oromoo biratti araaran qabu. Garuu akka har'a mootummaan immoo jedhu kanatti waan mootummaan jedhuu fi waan mootummaan kun gochaa jiru ammas Oromoo biratti fudhataman qabu. Hacaaluu irbaata siyaasa keetii godhatte. Hacaaluu irbaata bilisiginnaa godhatte. Kana kan na jechisiisu dhugaa lafa jiru waan ta'aa jiru eessarraa ka'e akkamitti ta'e maaltu godhamaa jira isa jedhu kanarraa jechuudha. Yoo
Sooshaal miidiyaa kanarratti kan deemu ebeluu wajjin ture, ebeluu wajjin ture, ebeluu wajjin ture jedhu kun intalli sun konkolaataa keessa wajjin turte yoo taate ishiidha kan ajjeese achumatti. Bakka rukutamee fi karaa inni ittiin rukutame ragaadha. Kuni daa'imuma waggaa tokkoo waggaa shanii waa dubbachuu dandeessutti agarsiisaati. Akkamitti namni akkanatti ta'an bakkeen kun akkamitti madaa'uu danda'e badaan kun maali mul'ata eessaa itti dhukaa'ee yookaan immoo eessa maaltu madeessee kan jedhu gaafadha kun ragaadha waan gara biraan waan fagoo nama deemsisu miti. Kanaaf waan mootummaan kun gochaa jiru dhugaa Hacaaluu baasuu irratti dhibbaan dhibbatti dhibba keessaa parsantii 50 fudhataman qabu. Parsantii 50 morzan. Garuu akkana goonetti Oromoo bulchinaa akkanatti Oromoo bulchinaa jettanii immoo herregachuun keessan waa'ee biyyaa haasa'uun keessan waanuma ajaa'ibaati. Akkanattiin Oromoo adamsanii mana hidhaatti naqaa isa kaan ajjeesaa isa kaanii fannisaa gama gara biraatiin immoo miidiyaa diinatiin Oromoo irratti duula banaa inni ilmi Oromoo ta'e tokko har'a miidiyaa Oromoo akka jirutti cufee intarneetii cufee miidiyaa warra diinaa miidiyaa naannoo Amaaraa kanarraa nafxanyaan inni warra jedhamu mootummaa biyya bulchu kana keessa warri wajjin hojjetan. Televezyiinii Amaaraa irraa aawoo inyaan nafxanyaa ያንበረከክናችሁ ትናንትና ዛሬም እናንበረከካችኋለን። ወረ ሞቱማ keessa hojjetu akkas jedhe gaafa shimallis Oromoon cabee Finfinnee irraa fagaate. Oromoon nafxanyootan cafeet irreessa isaa malkaa isaanitti hora isaati irratti irreeffachuun cubbuu ta'ee cabee keessa ari'an. Warra nu cabsan cabsinee irreessa farraa sitti irreeffanna gaafa jedhu warra sirna nafxanyaa leellisu warra sirna nafxanyaa Abiyyi wajjiniinu mootummaa Abiyyi dursuun Oromoo irratti deebisuuf deemu jechuudha. Nuyi nuun jedhan kuni maal barbaachisa wanti gara biraa? Har'allee nafxanyaan jiraachuu fi nafxanyaan nurra jiraachuuf nu bulchaa jiraachuu tasa afaan ni beektaa gaafa sana shimallis hin beeku akka har'a jiru kanatti tasa afaan ni beekee malee nu nafxanyaadha. Maaliif warra wajjin ta'anii biyya bulchaa jiranitu nuyi nafxanyaa ni jedhe. Miidiyaa sanarratti ba'anii tarra gandi qabsaa Taayyee Danda'aa Oromoo irratti alaakaa jira jechuudha akka wadala harree. Inni gara biraa paageejiin Hacaaluu akkuma waliigalaatitti mootummaan kun Hacaaluu kan ajjeesee fi miidiyaa qabsaa'ee isaanuu mootummaatti ol baase. OMN cufaniiru, hoogganoota siyaasaa cufaniiru. Miidiyaan kun baay'ee miidiyaa Oromoo qofaadha miti. Keessumaa dhimma koronaa irratti. Koronaa har'a Abiyyi hamma tokko Jawaar waan duubaa sochoosee fi sanaaf jedhee wixirfatu kana kan karaa buuse Jawaarii fi miidiyaa OMN. Miidiyaan kun miidiyaa sabaa fi sablammiiti. Har'allee sabaaf sablammiin taa'uun qabu miidiyaa kana iyyisiisee mormii mootummaa kana kuffisee miidiyaan akka kanaatii fi qabsoon biyyattii tana biyya taasisu akka gaggeeffamuuf sagalee isaanii dhaggeessisuutu irra jira jechuudha. Miidiyaa jaraa irratti ba'anii nutti duulanii miidiyaa jaraa tumsa kadhatanii isaat kan guyyaa gaaf tokko waan Oromoo nagaa dubbateen beeku. Tamman bayyanne guyyaa gaaf tokko Oromoodhaaf dhaabbateen beeku. Har'a kana caaluudhaaf gaddallee gaddaa jiru isaanii Abiyyi bira dhaabbatee jiru isaanii Abbaay miidiyaa kan biraa jechuudha. Abadan Oromoon akka kaleessa sana waa hunda dhabee isiniif hin taa'u harka isiniif hin kennatu beekadha. Waa kanaa ammoo kun an ta'aa jiru kun hundumtuu immoo Oromoo keessatti wayi ijaara. Oromoo keessatti hadhooftu summii keessatti guduunfachiisa. Maasan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati. Tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafata taati.
Masangama lafambatu, masangama lafambatu, talba facafa tatati, nuti dune tokkonta'u, walgaggalafa tatati, emule abora borri, yolamale mal gorti korri, kabi. Masangama lafambatu, talba facafa tatati, nuti dune tokkonta'u, walgaggalafa tatati, emule agarbachisa, danga ofi mantu gaddisa. Har'a caalun du'ee biyyattiin humti Itoophiyaa sun akka Abiyyii fi akka nafxanyoonni barbaadanitti biyya taatee jiraatti. Har'a warra jiran hundumaa jedhanii hundumaa cufanii miti. Hin margaa bar waa hojjechaa jirta waa amma hojjetaa jiru kun waa amma bilisiginnaan gochaa jiru kuni ummata Oromoo keessatti summii liqimsiiset qabsoo isaatti akka itti fufu taasisa. Jeneraalota dargii gadi baaftaniiti በጥይት ፍጀው በጥይት ቁላው qabsaa'ota saba Oromoo biratti kabajaa qaban የአረብ ዲቃላ eenyuudhaan akka jechaa jiran innuu gala. ቢያውቁት ኖሮ ብርጌደር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ቢያውቁት ኖሮ እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቶት አይምሮትን ታጥቦ ቢሆኑ ኖሮ ዛሬ ለዚህ ትውልድ እንደዚህ አይነት ምኞት አይመኙም ነበር። እንዲህ አይነት ትዕዛዝም ማስተላለፉም ነበር። እርሷን ትዕዛዝ ነው ያስተላለፉት። ምክንያቱም አብይም የአብይ መካሪ ነው ጥርሶ እርሶ አብይን ልክ ያንን ቅጠልያ ለብሶ እንዲወጣ የመከሩት ሰው ነው ጥርሶ ጀግና ነው። በዘመናችሁ ግን ያልተሳካላችሁ በዘመናችሁ በሱሪያችሁ ላይ የሸናችሁ ሻቢያ በሱሪያችሁ ላይ ያሸናችሁ ዛሬ ከስንት ዓመት በኋላ በመቃብር አፋፍ ላይ ሆነው በኦሮሞ ወጣት ላይ እንደዚህ አይነት ጦርነት ሲያውጁ ትንሽ እንኳን አይቀፎትም ትንሽ አይቀፎትም እርሶ እኮ የተሸነፉ ነው እኮ ብርጌደር ጀነራል ካሳዬ ይሄ መቼም ይሄ ይሰጣል የስም ብርጌደር ጀነራል ዋት ጀነራል በየትኛው ጦር ሜዳ አሸንፎ እንደሆነ ማላቀም በሻቢያና በወያኔ ተገርፎ ነው እጅ የሰጡት ትንሽ እፍረት ዛሬ እርሶ ሚዲያ ላይ መታየት አልነበረቦትም ብርጌደር ጀነራል ካሳዬ ተብዬው ዛሬ ሚዲያ ላይ መታየት አልነበረቦትም እፍረት ነው ይሄ እንኳን የዘመኑ ወጣት ላይ እንዲህ አይነት ጦርነት መቀስቀስ አይደለም እንዲህ አይነት ጦርነት ማወጅ አይደለም አፍሮ እሱ ጓዳ ነበር መቀመጥ ነበረበት ይሄ ወጣት እኮ በባዶ እጁ እኮ ያሸነፈ እኮ ነው ስለዚህ የዶክተር አብይ አህመድ መካሪዎች እነዚህ ናቸው ለዚህ ነው ቀጠልያ ለብሶ ደረቱን ነፍቶ ይወጣው 30 ዓመት ታገልኩ ነበር ያለው ዶክተር አብይ አባኪ የድሬ ከምረት ኦሮሞ ደፍቀብሶፍት ረቡ ማጀሪቲ ድሬ ከምረት ኦሮሞ ደፍቀብሶፍት ዲና ኢራ አሪቴ ለኦሮሞ ቀብሳይዳ kana gaafa namicha kana gaafa jalqaba warra baratan numbar baachisanii konkolaataa iyyuu qabanii mana iyyuu qabanii jedhe tokkoni namichi kuni qilleensa obomboleettidha jaran daddafaa maladhaa jennaani baalageen mana baatee natti duulte abiy rakkoo sammullee hin qaba amma gaafa taa'ee nama ilaala rakkoo sammullee ni qaba tokkoffaa waan inni reaakti godhurraa ka'e gurbaa ajjeesiseeti qataliyyaa lau uffatee gadi ba'e የትኛው ወታደር በእንትን ወጥቶ ነው ተማሪዎቹ በባዶ እጃቸው ልጆቹ በባዶ እጃቸውን ነው እየተቃወሙት አሉ አጫሉን ለምን ገደላችሁ ብሎ ራሳቸውን መስዋዕት ያደረጉት
ግብጽ እኮ ተኩስ አልጀመረችም። ቢሆኑም ካን ያም ቢሆኑም ካን እንደዚህ ለብሶ ለህዝቡ ባልታየ ነበረ። ይሄ ደግሞ ቀጥታ ለኦሮሞ ነው መልእክቱ። እውነት አብይ አንተ ቀጥልያ ለብሴ ኦሮሞን አንበረክካለሁ ብለህ ታስባለህ? በአጫሉ ሞት ምክንያት መቼም በኦሮሚያና በኦሮሞ ክልል ውስጥ ነው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ያ ሁሉ የተደረገው። ኢሞሽናል ነው። ራሱ እንኳን ከገደል ወርውሮ ራሱን ይገላል። ያጫሉን አሟሟት በተመለከተ ማለት ነው። ለዚህ ቅጠልያ ለብሶ መውጣት ያስፈልጋል እንዴ? በእኔ ጀግና አቺ አስዴቢቴሞ ቀኑብኝ ኢናፋ ማል ጀድቲና በነቱ ሰሙን ከዙ ነው ጀዱበር ዩ አር ክሬዚ namni akkamitti sitti inaafuu danda'a? Nama maraatatti namni inaafu waan fedhe yoo ta'u. Yaa nama maraatatti namni inaafu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Maraattummaan kee gaafa ati bilisiginnaa jettee paartii ijaartu tokko. Lammaffaa gaafa qabsaa'ota Oromootti duultu. Inni kun gaafas ifa ba'e. Amma biyyattiin kan jirtu mootummaa odoo hin taane maraataatu leedi gochaa jira jechuudha. Gara maratan gafa gabaseno akkam akka ta'u ni beektu miti gabaa namni maratan gafa gabaseno waa hunda waan butuu fi gabaa namni gabaa keessa jiru hin jeeqamu. Amma biyyattiin kana keessa jirti. Jeequmsa kana keessa jirti. Exactly akka maratan gabaa seene sanatti ilaaluudha Abiyyiin har'a. Abiyyi marataa gabaa seene har'a. Gaaf kan qixaliyyaa uffataa gaaf kan immoo karabaataa gurraacha hidhatee dhufaa. Wanni dubbatummoo waan mataa fi miila walitti hin qabneedha. Kanaaf maraataadhaan biyyattiin bulaa jirti jechuudha. Har'a maraattonni akkasaa namni gadaasaa fixatee boolla qarqara taa'ee dhaloota haararratti waraana labsuu kana hundumatu iyyuu jira. Kun hundumtuu immoo Oromoo keessatti summii ijaaraa jechuudha. Oromoo summeessaa deemaa jechuudha. Kan nama dhibbutu sababaa Abiyyi biyya kana godheef Itoophiyaan biyyan taatu kana booda. Yinyaan Afrisoon Itoophiyaan minaan teekoo farsaa aliyee taallennaan olu anteen የምታፈርሰው አንተ እኮ ፈርሳል። አሁን እኮ ተሰባስቦ ሀገሪቷ ማፍረስ ብቻ ነው የቀረው። ሀገሪቷ ፈርሳለች ኦልሬዲ እኮ አሁን እኮ ሀገሪቷ ፈርሳለች። Namnama kan jechaa jiru akkamitti balaa jiru kana hanqisnee dhumaatiin kun hanqatee sirna biyyattii sanaaf ta'u akkamitti ijaarraa akkamitti maal ta'uu qabaa kan jedhudha bara maal namni kan xilachaa jiru. Malee biyyattiin diigamteerti. Antee andanyaa farsuudhaan anda sau cinqillaatu kafarrasee inda farrasee koon. Duula nurratti baname kana Oromoon kallattiidhaan Oromoodha kan ilaallatu wanti kun. Kallattiidhaan. Waa'een Hacaaluu ammoo dhimmi Hacaaluu ammoo dhimma addunyaa ta'eera. Seenaan isaa bara baraan seenaan isaa yaadatti kaayyoon inni wareegameef gaabbiin amma dhumaati irratti weelluu isaa irra kaa'isan. Hin seenee gaafa abbichuu jennee utaallu sana bagadaa taanee utaallu sana akka akkana ta'u hin seenee jedhe. Isa sana Hacaaluun gaafa abdii kutatu kan weellise akka Abiyyi nu gurguratu hin seene. Akka sirna naftanyaa nutti deebisu hin seene. Akka siidaa Minilik deebisee nurratti ijaaru hin seene gaafa kaleessa faarsine sana. Akkas jedhe Hacaaluun. Kanaaf amma wanti gochuun nurra jiraatu. Oromoon duulis banamee jira. Liqaata banamee. Hogganoonni keenya mana hidhaa jiru. Warri waa dubbachuu dandeenyu. Warri bakka waa dubbachuu dandeenyu jirru. Warri immoo waan gochuu dandeenyu carraa sanaa qabnu. Afuura sekondiidhaaf waan gara biraatti baafachuun otoo nurra hin jiraanne yaada keenya gara qabsoo keenyatti xiyyeeffanne tokkoffaa uummata kana badiirraa baraaru
lubbuu nama keenyaa gaagaamuuf deemu baraaruu irratti hojjenna. Sana kan baraarru yoo tokko taanee wal faana kaane jechuudha. Yoo tokko taanee waliif birbannee waan qabnuun qabsoofti bobbaanee jechuudha. Rakkoo nu keessa jalqaba irraa kaasee jiru har'a asirratti dubbachuun nama rakkisallee hin dubbannullee waan sadarkaa kanaan nu ga'ellee har'allee hin dubbannullee hin obsina isaa kanam hin obsina. Hin obsina. Beektu Hacaaluun gubaa gamaa gamana kallattii hundaan otoo gubatu kan darbe. Hacaaluu bilbilaan illee wal agarra. Hacaaluu qaaman illee waliin teenya haasofne. Yeroon carraa argadhee biyya dhaqe. Warra biyya Awustiraaliyaa fi Ameerikaa Awurooppaa taa'ee isatti duule gaafa inni bilisoomne mootii jedhee dubbii sana dubbate yaa jaranaa duulla akka kanaa manatti bananii haguma kanan gaa Oromoodhaa fi naan jedhe beekta. Nurraallee komii qabu. Ani Oromoodhaa haguma kanan gaayi. Namni haay jedhu akkamitti dhabame yoo duulli hamma kanaa namatti banamu. Yoo duulli hamma kanaa banamu kana akkamitti namni haay jedhu dhaba. Manguddoon haay jettu dhibdi. Obboleessi keenya goonni keenya ibidda meeqa gidduutti odoo waxalamu kan galaafate. Jarana Awurooppaa fi Ameerikaa irraa namaan loluun nama dhibu otoo keessa dhaabbannee lollee argine gaarii tureyyuu. Kanatu na gaddisiisaa naan jedhe. Odoo keessa dhaabbannee lollee gaarii tureyyuu. Kompiitara duuba taa'anii garuu isa keessa dhaabbatee lolitti akkanatti jechuun waan malu miti baay'een gaddaa jedhe. Anillee amma humna kootii jajjabeessuu yaada. Yaa ceekiyyaa bara waan kun sirraan jalqabamne namoota qabsoo kana keessatti bara meeqa itti caban maatii isaanii itti dhaban itti dhama'an nama kompiitara duuba taa'eet itti duulaa oola fakkeenyaaf nama akka Leencoo Lataa qabsoo kana keessatti bara dheeraa waan fedhaa godhu jireenya isaa kana keessatti dabarse. Warra akka Diimaa Nogoo warra lubbuun jira warra lubbuun hin jirre warra akka Sisay ibsoo dhaabde jedhanii nyaachaa ba'anii. Kuni qabsoo keenya keessatti waan aadeffatame waan ta'eef inni kun hamilee situ kun hin qabu wacee kiyyaa jedheen jechuudha. Amma kan ta'ee jira. Amma nuu danda'ametti ammallee waan kun jira. Ammallee waan kun jira. Duulaan magaalaa irratti deemaa jiru. Duulaan warra gara biraa irratti deemaa jiru. Bu'aa hin qabu. Oromoo tiyya kanarraa illee xiqqoo obsa. Xiqqoo obsa kanarraa. Kan caalu tarkaanuu qabaati. Tokko kana. Inni gara biraa namni baay'ee gubateera garaan. Namni kutateera. Abiyyiif namni rafee bulu hin jiru kana booda. Namni abiyyiif rafee bulu hin jiru. Qabsaa'onni kaleessa qabsootti jiran abiyyiif rafaa bulaa hin jiran tokko kan. Inni biyya alaa torban darbe kana waan gaariitu hojjetamaa jira. Waan gaariitu hojjetamee abiyyi saaxilamee jira. Mootummaa sun saaxilamee jira. Kijibni inni addunyaa kijibi kun illee dirree irratti ba'ee jira jechuudha. Inni kun yoo xinnaatee torbaniin Oromoon addunyaa guutuutti hiriira ba'uutu sarara jiraata. Kan waan dubbatu hiriira qofaadha miti kan barreessuu danda'u kan mootummaa adda addaatti jechuu danda'u abiyyiin illee seeratti kan dhiyeessuu danda'u. Oromoon kanarratti jabaachuu danda'u nurra jiraata. Keessumaa waa'ee hiriiraa ilaallatee baay'ee kan nama gaddisiisutu sila torban darbe kana akka warra Minisoota ulfaadhaa galatoomaadha namni manatti galuu dirran ture. Guyyaa nira gochuun dura ture. Guyyaa dhaabbattuun dura ture. Haa ta'uti biyyoonni adda addaa seera adda addaa qabanii biyyoonni adda addaa akkaataa itti waa jiran adda addaa qabanii eeyyama baafachuu maal eeyyamsiisuun kun hin jira. Inni kun yeroo namarraa fudhata. Haa ta'u malee torbanitti gaaf tokko dhaabbataadhaan torbanitti jimaata fakkeenya farra akka addunyaatti hiriira mormiitu jira akka waliigalaatitti addunyaa irratti. Akka tasaa ta'ee nuyi torban kana keessa waan gooneef eeyyamni waan qaqqabuu hin dandeenyeef ba'uu hin dandeenye Noorweetti. Jan kana booda garuu Oromoon torbaniin dhaamsa adda addaa qabatee mootummaa kana mootummaa addunyaa irraa fageessuutu isarra jiraata.
Kanaaf hamma nuu danda'ametti torbanitti gaaf tokko jimaata hiriira dhaabbataa akka addunyaatti gochuun dura jiraata jechuudha. Tokko kan. Inni lammaffaa ammallee nurraa gadi hin teenye sirni naftanyaa bilisiginnaan hiriira biyya alaa kanatti waamaa jirti. Hiriira biyya alaatti waamamu kana mormuun nurra jiraata. Warri mootummaa biyya ajjeesaa jiru, mootummaa biyya diigaa jiru, as biyya alaa kana ta'anii deeggaraa jiranii. Addunyaa kanarratti mormitoota akka Baqqalaa Garbaa, aktivistii akka Jawaar Mahammad, akka Dr. Mararaa, Daawud Ibsaa kan wallaaleen jiru. Warra kana biyyatti galchee mootummaan mana hidhaatti naqee. Warri biyya alaa kana ta'anii mootummaa yakka akkasii fakkaatu kan Oromoo irratti sabaaf sablammii irratti nama paartii biyya jiru sana irratti hojjete kan warri deeggaru isaan waan ta'eef yoo xiqqaate nurraa galanii achitti mootummaa kana hatumsan. Asitti biyya kana taa'anii mootummaa yakkamaa kan deeggaruu jechuun yakka ta'uusaa addunyaatti himnu isaanillee haa morminu jedha. Ammaaf kanuman jedhaa walitti deebina ulfaadhaa galatooma. I don't want to be